Yaada fooyya'aa qabaachuu seera uumamaa boqonnaa 37 lakkoofsa 18 hanga 24tti. Isaan garuu utumaa inni isaanitti hin dhiyaatiin fagootti isa arganii isa ajjeesuudhaaf irratti koratanii. Isaan walii isaaniitiin kunoo abbaan abjuu sun dhufeera, kottaa amma isa ajjeefnee boolloota kana keessaa tokkotti gadi isa darbannaa, bineensa hamaatu isa nyaate hin jennaa. Mee abjuun isaa lamaan waan ta'uuf jiran in ilaallaa jedhani. Ruuben garuu kana yommuu dhaga'ee kottaa lubbuu isaa hin balleessinu jechuudhaan harka isaanii isa oolche. Yommus Ruuben dhiiga hin dhangalaasinaa, boolla lafa onaa kana keessa isa buusaa malee harka keessan itti hin buusinaa isaaniin jedhe. Inni harka isaanii isa oolchee abbaa isaatii fi isa deebisuudhaaf ture. Namoonni walii galanii yeroo hammeenya godhanii yookiin mari'atanii dura dhaabachuun baay'ee ulfaataadha. Wanti salphaanii fi wanti gatii nama hin baasifnee yaada isaanii duukaa bu'anii adeemuudha. Namni hubataan dhaabatee yaadu tokko garuu yaada fooyya'aa kennuudhaan haala sana kara gaariitti fiduu danda'a. Sagalee Waaqayyoo keessaa ijoolleen Yaaqoob utuu horii tiksanii akka isaan iyyaafatuu fi Yaaqoob Yoosefiin gara lafa dheedichaatti isa erge. Isaanis fagootti isa arganii isa ajjeesuudhaaf mari'atani. Obbolaan maaliif obboleessa isaanii ajjeesuuf mari'atu yoo jettan, waan inni abjuu argeef akkasumas abbaan isaa waan baay'ee isa jaallatuuf itti hinaafanii isa ajjeesuu barbaadani. Yeroo isaan hammeenyaan guutamanii isa ajjeesuuf ka'anitti isaan keessaa tokko Ruuben kan jedhamu garaa laafee fi isa hin ajjeesinaa boolla keessatti sagatuu keenya wayya jedheetu obboleessa isaa du'arraa oolche. Isa du'arraa oolchuu isaarraan kan ka'e seera uumamaa boqonnaa 42 keessatti akkuma dubbifannu ofii isaafis maatii isaas du'arraa oolche. Yeroo namoonni miiraan kaka'anii hammeenya godhan, namni dhaabatee ilaalee namaaf garaa laafuu fi lakkii hamminni kun nu hin baasu haa dhiisnu namni jedhu tokko utuu argame akkam gaariidha. Namni suni wantoota hamoo ta'uuf jiran gara gaariitti geeddara. Kottaa yeroo namoonni miira walii kaasanii hammeenya gochuuf mari'atanii yookiin yeroo hammeenya godhan yaada qajeelaa itti himuudhaan dura dhaabanna. Yeroos akka Ruuben wanta hamaa gara gaariitti geeddarra. Yaa Waaqayyoo, yeroo haalli nama qoruu fi hammeenyatti nama geessu natti dhufu akkan dhaabadhee ilaalee yaada qajeelinaa fiduuf maaloo na gargaari. Ameen.